Ministirii Raayyaa Ittisa Biyyaa Itoophiyaa Aayishaa Mohaammed jila Itoophiyaa hoogganuudhaan kamisa har'aa Somaaliyaa ka daawwatan yoo ta'u biyyoonni lamaan ga'ee loltoonni Itoophiyaa Somaaliyaa keessatti qaban ilaalchisee mirkanaa'uu dhabuu jiru furuuf yaalaa jiru. Qondaaltonni nageenya Somaaliyaa ajandaawwan marii jiru ilaalchisee ibsa bal'aa osoo hin kennin daawwannaan kun akka geggeessamu mirkaneessaniiru. Daawwannaan ministirii raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa kan dippiloomaatota Itoophiyaa keessaa waliin ta'uun geggeeffame kun kan dhaga'ame toorri biyyoota isaan dhumaa loltoota gumaachan mirkanaa'uu baatus yeroo ergamni haaraa gamtaa Afrikaa Somaaliyaa keessatti hooggansa fudhataa jirutti. Gamtaa Afrikaatti hoogganaan ergama deeggarsaaf tasgabbii Somaaliyaa kan AUSOM Mohaammed El Aminee Soweef ibsa ergamni haaraan kun eegaluu isaa ilaalchisee kennaniin ergamni kun milkaa'ina hojii kanaan duraa irratti hundaa'uudhaan Somaaliyaa nagaaf tasgabbii yeroo dheeraa akka dhugoomfatu taasisaa jedhan. AUSOM dhumarratti akka murtii gola nagaa eegumsaa akka tokkummaa mootummoota 2767tti amajjii 1 bara 2025 irraa eegalee hojiitti seena jedhan Soweef. Ergamni kun deeggarsa hojii humnoota nageenya Somaaliyaaf kennuullee akka itti fufu dubbataniiru. Samiraa Gaayid xiinxaltuu dhimmootii nageenyaa kan naannoo Gaanfa Afrikaati. AUSOM kan kana dura ture ergama ce'umsa gamtaa Afrikaa Somaaliyaa yookaan ATMIS irraa adda ta'a jedhaniin eegan. Lakkoofsi loltootaaf buufataalee hojii fuula duraa daran xiqqaa akka ta'ullee dubbataniiru. This will be no different than ATMIS or even the latter days of AMISOM. We've seen AU forces become more stagnant. ATMIS irraa yookaan guyyoota dhumaa kan AMISOM irraa addan ta'u. Humnoonni gamtaa Afrikaa haa jennuuti waggoota 6 darban keessa caalaatti cimaniif ittisaa akka turan argineerra. Keessattuu amma lakkoofsa loltootaaf maadhee daangeffame kanaan kun waan jijjiiramu natti hin fakkaatu jedhan. AUSOM torban darbe gola nagaa eegumsaa akka tokkummaa mootummootaatiin aangoo jalqabaa ji'oota 12f akka kennamuuf raggaasifameera. Tokkummaan mootummootaa gamtaan Afrikaa ergama kana marsaa tokkoffaa hanga waxabajjii 30 bara 2025tti loltoota hanga 12,626 poolisoota 1,040 dabalatee gara AUSOMitti akka ramadu raggaasiseera. Garuu falmiin mirkanaa'uu dhabuu ga'ee loltoota Itoophiyaa ilaalchisee jiru ergama haaraa kana golgaa. Qondaaltonni Somaaliyaa tokko tokko hirmaannaa Itoophiyaa kan shakkan yoo ta'u kaan immoo mootummaan federaalaa Somaaliyaa ga'ee raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa qabaachuu danda'uuf banaa ta'uu kan himan yoo ta'u kunis erga waliigaltee muddee 11 hoogganoota biyyoota lamaanii gidduutti wal hubannaa falmisiisaa kan ulaa galaanaa Itoophiyaan Somaalilaand waliin mallatteessite irratti waliigaltee irra gahamee booda. Somaaliyaa fi Itoophiyaan ga'ee loltoota raayyaa ittisa biyyaa biyyoolessaa Itoophiyaa irratti waliigaluu danda'u. Xiinxaltuu ka ta'an Samiraa Gaayid akka jedhanitti ni danda'ama jennee amanna. 1 month ago, my answer would have been absolutely not, considering how firm Somalia was in its position. Ji'a tokko dura deebiin koo Somaaliyaan hagam ejjennoo ishee irratti cimtee waan turteef hin ta'uu ka jedhu ture. Garuu waliigaltee Ankaraa ariitiidhaan ta'uunsaa namatti dhaga'amuu laalchisee haalonni jiran jijjiirameera. Torban lama guutiin jira jedheen yaada. Waliigalteen sun Somaaliyaa fi Itoophiyaan qooda gara fuula duraa kan raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa ilaalchisee akka waliigalaniif kanaaf bu'uura waan kaa'u fakkaata. Haala jiruun Somaaliyaan hirmaannaa Itoophiyaa irratti waliigaluu dandeessi garuu kun miira uummataa fi akkasumas hooggansa Somaaliyaa dhimma kana irratti ejjennoo guddaa qabaachuu ilaalcha keessa galchuudhaan gatii siyaasaa baay'ee olaanaa kabaasisu ta'uu mala jedhan. Somaaliyaan dhiyeenya hooggana dhaaba basaasaa Abdullaahi Samboloolsheef ministeera dhimma alaa Alii Mohaammed Omar dabalatee jiloota sadarkaa olaanaa gara Itoophiyaatti ergitee jirti. Samiraa Gaayid biyyoonni lamaan hariiroo isaanii fooyyessuuf tarkaanfii qabatamaa hin fudhanne jechuun falmu. I don't believe there have been substantive steps taken to improve relations, simply just because it's... Hariiroo jiru fooyyessuuf tarkaanfiin qabatamaan fudhatamee jira jedheen amanu. Sababiinsaas ifatti waan hin mul'anne qofaaf. Yeroonsaas baay'ee gabaabaa waan ta'eef. Torban lama hin guunne kun waan fakkaatu miti. Ammallee gama namoota siyaasaa Somaaliyaaf kanneen imaammata baasaniitiin ibsi wal faallessu kennamaa jira. Ministeerri dhimma alaa aangawoota kabiroo waliin Itoophiyaa daawwachuuf kan Itoophiyaa Moqaadishoo daawwachuun alatti waan biraan hin jiru jedhan. Loltoonni Itoophiyaa erga bara 2012 qabee qaama gurmuu gamtaa Afrikaa ka Somaaliyaa keessaa turan. Akka waliigaltee biyyoota lamaanittis Itoophiyaan loltoota Somaaliyaa keessa sosso'an qabdi.